yaa Waaqayyo gaarummaaf tola kee hundumaaf si galateeffanna maqaa kee eebbifna maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin maqaa kee ulfinni haa ta'u nuyi warra ati gargaartee fiddee Waaqayyo gooftaa dubbii kee akka dhageenyu fuula kee irra naafteedha namni dandeettiif beekumsa isaa jabina isaatiin yoo Waaqayyo gooftaa yeroo kana argachuu danda'e lafa kana hin jiru Waaqayyo waa'ee gargaarsa kee waa'ee eegumsa kee waa'ee jaalala kee waa'ee tola kee hundumaaf ulfina siif laanna maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ulfinni siif haa ta'u eeyyee nuti nu gargaarre kaleessa keessatti hafna turre waa'ee keenya irraanfatameera ture seenaan keenya awwaalameera ture ati garuu gara keenya ta'uu kee irraa galchee Waaqayyo warra jireenyatti jiraatanii fuula kee irratti argaman taane sakanafi ulfina siif laanna maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ulfinni siif haa ta'u maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ulfinni siif haa ta'u gargaarsa kee maleessaa eegumsa kee maleessaa si galateeffachaa jaalala kee maleessaa si galateeffachaa araara keessatti waan qabne kanaaf si galateeffachaa ammas waa'ee booddee kana jireenya keenyaaf si barbaadna dubbii jireenyaa qabadhu gara jireenya keenyaa kootu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin maatii Waaqayyo gooftaa saba si deemotee fuula kee duratti argame kana eeguu baasuudhaaf beela baasuudhaaf dubbii jireenyaa qabadhu yaa Waaqayyo gooftaa waa'ee booddee kana gara jireenya keenyaa kootu ati gaafati dubbatu caba namaaf fayya gaafati dubbatu seenaa namaa jijjiirama gaafati dubbatu yaa Waaqayyo gooftaa isa gatame lafaa ka'a gaafati dubbatu yaa Waaqayyo gooftaa waan hin jirre jiraachuu jalqaba maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan nama barsiisu hafuurri kee gidduu keenyaa deddeebi'u maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin gidduu keenyaa deddeebi'u gaaffii namootaa deebisuudhaan darbi ati hibboo namootaa hiikuudhaan darbi ati isa kanaan kan mormu qilleensicharraa laficharraa kallattii garaa garaadhaan xiyya isaa lafa kanatti kan darbatu yaada garaa namaaf dubbii kee wal bira dabarsuu kan barbaadu maqaa Yesuusiin lafa jirutti kan hidhame haa ta'u maqaa Yesuus Kiristoosiin lafa jirutti kan hidhame haa ta'u qilleensa kana keessaa qulqulleessina lafa kanarraa qulqulleessina alga Waaqayyo jala uffachaa ittiin mormaa inni sisin dhiisee baqata kan jedhu dubbii keeti dubbii kee irraa bannee lafa kanarraa qilleensa kanarraa jireenya keenyarraa qulqulleessina maqaa Yesuus Kiristoosiin hojii isaa kan diigame haa ta'u maqaa Yesuus Kiristoosiin hojii isaa kan diigame haa ta'u ati duwwaan gara jireenya keenyaa gori ati duwwaan harka keenya nu qabi galan ulfinni siif haa ta'u maqaa Yesuusiin ameen noora maqaa Waaqayyo eebbifamu iddoo amma dubbisetti jireenya nama umurii isaa laga bishaan biratti fixe tokko argina maqaa Waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u mata duree koo isinitti himan gara sagalee Waaqayyo dubbatu yookiis immoo lallabuutti darba yeroon kun siif yeroo furmaataati ameen nama sin bukkee akka qabaanni kaleessi yeroo isaa ta'uu dhiisuu danda'a waggooti darban yeroo isaa ta'uu dhiisuu danda'a yeroo ishee ta'uu dhiisuu danda'a arra garuu yeroon kun siif yeroo furmaataati kun jedhaani jedha harka qabaatti maa yeroon kun siif yeroo furmaataatiidha ayyaanni warra Yihuudotaa keenyaan gooftaan gara Yerusaalemitti ol ba'e maqaa Waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u ayyaana sana ayyaaneffachuuf haa ta'u namichuma sana fayyisuuf dhaqee haa ta'u wangeelli waan lafa kaa'e qabu garuu ayyaanni warra Yihuudotaa keenyaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara Yerusaalemitti yeroo inni ol ba'u argina maqaa Waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u mandara sanatti karra wal galchu bukkeedhaani mandara sana keessa jiru bakki namichi kun itti argamu yookiis immoo namni waggaa 38 guutuu jireenyi isaa hidhamee qarqara bishaanii taa'u kun mandara Yerusaalem keessa osoo hin taane inni ciisu yookiis immoo bakki inni itti argamu karra mandara Yerusaalemitti ol geessisu ol galchu bukkee bishaan ciisaa tokko jira afaan warra Ibraayisitti maal jedhama beeta maqaa Waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u beeta Zaataa jedhama bishaan kun gaafa inni raafamu namoota lafa sana yookiis immoo lafa sana ciisan balbala babal'aa meeqa jira lafa sana shantu jira achitti wanti walitti qabame yoo jiraate geggeessitoota biyyaanii qixa sanatti kan walitti qabamanii jiranii namoota namni yaadatu miti namoota irra raafataman akka yaadamuutti namicha waggaa 38 ciise kana yookiis maatiitu wanta inni naafatee yookiis immoo wanta inni socho'uu hin dandeenye dhaqee lafa sanatti waan godhatatti fakkaata
Waggaa soddomii saddeet ciisee namni waggaa tokko lama gaafa namni mana keessatti dhukkubsatu nama dhufu. Namicha kana immoo kallattii biraa kallattii irra ilaale kun yaada dhuunfaa uffatiiti. Namichi kun waa'ee bishaan irraa tokko sana dhagee namaan achitti nageessaa waan jedhan sanatti fakkaata. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Namnis geessee achi dagatu namnis isa irraanfatu garuu yeroo kun isaaf yeroo furmaataa waan ta'eef Yesuus deemaa gara sana dhaqe. Yesuus deemaa gara jireenya keetti dhufe. Yesuus deemaa gara mana keetti dhufe. Yesuus deemaa gara waan si rakkisee haa dhufuun jedhe. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Namichi kun umurii isaa lafa sanatti fide. Sababii isaa namni dhalatee naafatee yookiin immoo namni isaa gara tokko du'ee jaamatee isaa beeku jiru dhukkuba kana dhukkubsataa waan jedhu jiru. Eeni barreeffame waan jedhu dura hin jiru waa'ee namicha kanaaf dhukkubni isaa kana yawwan adda bahee kaa'ame tokko hin jiru. Garuu waggaa soddomii saddeet ciisee isaatu beekamee jira. Maqaa Waaqayyoo Waaqa jiraata kan eebbifame haa ta'u. Rakkinni kee maqaa sadabu maqaa sadabaa rakkinni kee nama isaa argatu nama sadabu Waaqayyo garuu waa'ee qonneen kusii waa'ee furmaataatii siin jechaa jira. Ameen waa'ee furmaataatii siin jechaa jira. Namichi kun egaa umurii isaanii akka ta'e beeku garuu waggaa soddomii saddeet ciisee isa dura umurii ammamii akka inni lakkoofsise waan beeknu hin qabu. Rakkinni kee umurii ammamii lakkoofsisu bara ammamii fudhatu Waaqayyo garuu siin waa'ee qonneen waa'ee furmaataatii siin jechaa jira. Waaqayyo jennaan immoo hin baraaffatame keessa deebii qabu kan namaatu garagalfoo qaba malee kaleessa murteessee irra diiga malee kan Waaqayyo murtoodhaan gaafa Waaqayyo murtootti waa'ee keetiif galu waan isa jijjiirsisu tokko iyyuu hin jiru. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin waa'ee qonneen waa'ee furmaataa siniif haa ta'u. Ameen waa'ee furmaataa siniif haa ta'u. Namichi kun egaa maqaa isaa hin jenne nama waggaa saddeetii saddeet ciisee dhabe. Maqaan isaa garuu tolaadhaa caalaadhaa waan jedhamu. Garuu maqaa tokko qaba maqaa ittiin beekamu. Maqaa ittiin namnis namoonni naannoo isaa jiraatanis itti fagoos ittiin beeku maqaa tokko qaba. Waa'ee qonnee kana waa tokko siin jedhe. Waaqayyo maqaa ittiin kaleessa beekamtu sirraa jijjiiree maqaa haaraan si geggeessaa jedhe. Ameen Waaqayyo si geggeessaa jedhe. Namni kun waan inni ittiin beekamu waggaa soddomii saddeet ciise. Yesuusitti nama dhibee bartoota naannoo isaa jiranitti dhibee maatii isaa irraa fudhatee dhufee wangeelli waan kaa'ee beeku akkas jedha garuu namni kun waggaa soddomii saddeet yeroo dheeraa amma kanaa ciisuu isaa hubate kan namni siin hubanne kan firri siin hubanne kan haalli siin hubanne Yesuus hubatee waa'ee qonnee kana gara jireenya keetti dhufeeraa jedhe. Gaafa kun akkasumatti hin deemu Yesuus kaleessa eeggatte tarii jireenya namicha kanaaf furmaata ta'uudhaaf waan baay'ee ilaalamee ta'uu danda'a. Waan baay'ee ilaalamee ta'uu danda'a. Iddoo garaa garaatti geessanii yaadanii ta'uu danda'a. Furmaata kannaan lafa sanatti gatanii waan jedhu sammuun koona yaada. Abbaan furmaataa Yesuus gaafa dhufu garuu namitti siree ishee fudhattee gara manaatti qajeelte. Haleluuyaa! Abbaan furmaataa gaafa dhufu harki dura dhaabbatee sadanquu danda'u jiru waa'ee kee. Mana keessatti seenee waa hojjechuu dadhabee jiru waa'ee kee sababii isaa isa harka furmaata jira waan ta'eef waa'ee qonnee kana waa tokko siin jedha. Harki furmaata baatu gara jireenya keetti dhufeeraan jedhe. Harki hiikamsa baatu gara jireenya keetti dhufeeraan jedhe. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Ameen. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Jireenya nama kanaaf akkana fakkaata. Akkas jedhe maqaa Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Namoonni